adaba isinitti kennuuni an ofumattiin kennaara isin bira waa fudhachuufani. Ijoollee kana wantan dhaamu dargaggumni hin beekne dabarsineerru dargaggummaa. Dargaggummaan bifa kanaa miti. Bifa kanaa wal jaallachuu miti dargaggummaan. Kuni jihaadummaadha. تمساس إسلام ميديا بركة سربيا كنوك ونهركم كنا يزالي بركة تمساس إسلام ميديا بركة. دام سني إسني دامو. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. واي دعائتي أفان من بيكون أن يتم دعائن كذا تميرا دوران كذا تميرا أمس كذا تميرا دعائن تمد بلما اتفقوا فما دعائن يرو ركناس يرو ركا ما قبل كذا تشود مجرما بكي دعائتي كذا تنو بكي أرجتنو أدامت تنام بكم أتكذا تترجتنا من المنام بك كذا تكأي Bicuu tokko achi qursii kana nyaadha achina deema jedhee deemuu qabu. Gurra jala qabee koomeerra quphane isuma kana naa dhufe kanatu isuma kana dhufe kanatu rabbiin naa jaallate isa naa kadhatame jedhee sime bakkee ol galchee yoo dhakaa ta'e warqee taa dhufe. Guyyaa sana qarattiin barbaadamu kana deemamu akhlaaqa namaa qayyaruu qaba. Du'aa'een gaafa du'aa'ii dhugaatti kadhatamee sibadha nan kadha jedhu inni kadhatus inni kadhatamuufis qayyarameera. Akhlaaqni isaa qayyarameera. Gaafa duraa gadi jedheera. Lafatti gadi quphanee harka ol qabee sifa dadhabduu sifa kajeeltuu rabbii isa jala dhaabbate. Sifa kajeeltummaan kun yoomillee namarraa darbuu qabu. Natti fakkaata akkasitti. Kanaa jennaan gadi taa'uu zabana durii hin beektanu isin Laallibalaa jennaan jira. Nama 7-8 deema. Duudee kadhata. Guddicha mana guddaa jedha dhufeechi dhaabatee akka jiruun quttoo keessa bakkee ta'a. Duudee namatti kennaa dhooqa. Gadi taa'e quttoo keessa waa kadhatee fudhachuudha. Balbala rabbii keessa gadi teenye. Olaantummaan dhiifame olaantummaan silaan jiru. Akka sanatti dubbi gadi jennee rabbiin kadhannee erga jennee fudhannee ol ka'uudhaaf hajaatti baafachuudha. Garuu kadhachuudha malee ajajuu miti cabsuu miti. Irra wanti waa laaffisu kadhaadha. Kadhaadha giddaajii waa laaffisu kadhaatu waa laaffisaaf kadhaaru ajaja rabbiin hanqee. Naa jennaan kadhaan erga ibaadaa ta'e ibaadaan kun hadha duniyaa irratti yaatannoo ta'a akiraaf lafa kaa'ama malee achi kaa'amu qaqqabaa hadha irbaata hadhaas hin ta'a du'aayi. Shaayee bakka dhudhanuufis hin ta'a. Kanaaf bakka shaayeetti bakka irbaataatti bakka misaatti bakka guyyaa namatti hidhattanitti du'aa jechuma. Farankaanti kaffalamaa sun du'aa jechuma. Du'aa'iin masjida qofaa miti. Mana shaayee nyaatanii du'aa kadhatamee jira. Kan moominaa kan ilmaan musliimaa moominaa kun erga kadhatame bakka hundatti caammaaf miila walakkaa kaalsiin caammaan du'aa'idha. Kanatti beekuu qaba. Inni irra deemamu, inni namarra qabamu, inni uffatamu, inni ol galanii gadi baanu du'aa'ii ta'uu qaba. Adaba isinitti kennuuni an ofumattiin kennaara isin biraa waa fudhachuufani. Ijoollee kana wantan dhaamu dargaggumni hin beekne dabarsineerru dargaggummaa. Dargaggummaan bifa kanaa miti. Bifa kanaa wal jaallachuu miti dargaggummaan. Kuni jihaadummaadha. Dargaggummaa dargaggeessa keessa jihaada godhe akka himmatti jiramu. Ganaa isin isa warra qara'ee alima ta'ee warra daa'ii kanaa miti. Dargaggummaa dhumti asii bachi yaa'u kuni ottuusa duriitti wal bira qabanii jihaada kun. Kanaa jennaan dargaggummaa keessan keessa giidoodhaan waa cabsitanii fudhachuu saamuu fiiguutuu dandeessanuu rabbiin jala gadi gugguuftanii kadhachuu waa'ee rabbii dubbachuun dargaggummaa isa dhumaati. Jaarsaaf fakkeenya si ta'attan. Ennaa guyyaa dubbattan, ennaa guyyaa kadhachiifattan galgalas akkasuma intarneetii buusuu qofaa miti isas buufadhaa gadi. Wantan isinitti mana. Akkuma sana bu'ee dhufa. Inni guyyaa kuni keessa baafatamee gadi fidanii gadi fidee itti fayyadamuu qaba malee. Du'aa'iin kadhatamee du'aa'iin sawwaramee makiinaa guutee biyyiin beekamne tokko bifa malaayikaatii wanti makiinaan guuree fidu hin jiru. Asuma jiru du'aa'iin. Asuma laaffisa waan kaleessa jabaate. Kanaa jennaan anaafis du'aa isin kadhattan sammuu kan koo keessa mataa kan koo keessa dhukkubattiin qabdee jirtu akka waan sila himeera akka waan himadheeti. Isa ejjina dhukkubu malee waan sammuu koo keessa jiru kadhatenni. Kanaaf
akka jismii tokkootiin ni jedhame kan achitti argadheera. Jismii tokko taanee yoo diniini. Jismii tokko inni jennu immoo abbaa fi ilmi yoo diinii irratti walii ta'e gar tokkoon abbaadha gar tokkoon ilma. Gar tokkoon obboleessa akiraatti. Gar tokkoon michuudha. Michuun ilma caalu hin jiru. Michuun abbaa caalu hin jiru. Kana yoo qabatte abbummaanii fi ilmummaan hin deemti. Kanaafuu isiin ilmoo kootti dhufte an danda'ee naa ta'u jedhisi. Isiin ilmoo koo fuutes danda'ee irraan dubbadhu. Booda faayidoo nami. Isa kana jennaan gorsa biraa hin qabu. Umrii dheeraa rabbiin naa kadhaate bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbiin isin barakachiisu. Qabeenyaa keessan kana rabbiin biyyaa nagahu. Rabbiin biyyaa nagahu. Yaa Rabbi isa rafaaru isa jedhina keessa jiruunis gahi. Du'aayi amma kadhatame. Yaa Rabbi isuma kana jibbaaruunis gahi. Qabeenyaa keenya biyya hunda gahaa. Yaa Rabbi gahiin. Tataatii aaruunis jaallachiisi gahiin. Isa sin jibbee isin amataaruunis yaa Rabbi biraan gahi kan wal jaallachiisu si. Olee isaa deebisi. Yaa Rahmaan gurra keenya nu dhageessisi. Yaa Rabbi nu dhageessisi. Yaa Kariim. Yaa Zaljalal wal Ikraam. Yaa Rabbi sitti man. Yaa Rabbi biyyattii kana amma gabaabduun ta'a. Nama biyyatti gammadaa deemu yaa Rabbi na godhi. Yaa Rabbi nama dhaloota dudduubbee koo jiru ilmaan koo akayyuu kootti gammadaa deemu yaa Rabbi na godhi. Yaa Rabbi nan argaa jira jireenyi kan koo eegasiitiif kun addaa ilma nama caalu darasaa sheeka caalu argaan jira. Yaa Rabbi akkuma kanaan dhaala kana wal adeemsisi. Ilmiin fassaramuun hojiitti kamuun jabaate zabana keessan kana ilmiitti kamee hojiitti isin fayyikamu. Yaa Rabbi yaa Allah. Ilmiin qara'amee hojiitti kamuun jabaate yeroo keessan kana hojiitti isin fayyikamu. Yaa Rahmaan. Yaa Kariim. Yaa Latiif. Ilmi yoo dubbanne biyya harcaase jennaan lafa taa'aaru dubbannaa keessan biyya ijaaramu. Sana dubbachuun biyya ijaaramu. Sodaa namaa Rabbi sin keessaa fuudhu. Sodaa Khaaliqaa Rabbi sin keessaa kaa'u. Usluba keessani Rabbi haa tolchu. Yaa Rabbi akka khalaqaa bareeche khuluqii keessan haa tolchu. Keenya hundaa tolchu. Yaa Rabbi haftuu umrii kootii kana keessa yaa Rabbi yaala koo naa tolchu. Ofiin shakka yaa Rabbi naa tolchu. Yaa Kariim amma nama majlisa argachuu maal yaa Rabbi giidoon hin jiru. Gurri koo immoo nagaadha. Qalbiin koo nagaadha. Dhageettiin koo nagaadha. Deemee qara uummata hin dandeenye. Yaa Rabbi na beekta harka duwwaan hin kaasin. Yaada koo bakka hin gahi. Ilmoo koo bakka hin gahi. Akayyuu koo bakka hin gahi. Yaa Rahmaan isii ajjirtu isii dhakaa irratti waamte hundi kun ilmoo kooti. Yaa Rabbi biyyoo gurraacharraa gara dhakaatti waamte rizqii kenniif. Isii qiraatiidha bakkee jirti rizqii kenniif. Yaa Kariim yaa Latiif yaa Waduud yaa Hayyu yaa Qayyuum sa'aatii mustajaabaa siyadhaa kana keessatti yaa Rabbi nuuf. رب نوفود ربنا أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فلدعونا أمرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ربي وبيلاني جنة تبني برودا اللهم إنا نسألك جنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك جنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك جنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنا بك تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك إنه لا يملكها إلا أنت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم رب نسن إجابة يا رب جاري يا رب سعيد جنمي ربي سنتاسس سعيد ما إذا توقف جمر إذا علاماتي يسديتي نقو إذا جمرين سعيد ما ملكائنا سدي قبل فجرون ربنا بقفسيس يا رب يا الله يا رب يا الله نمني واسدي أجل تيب سعيد جنما يا ربي إذا توقف جدي لما سديدان ربنا ملكيس إسمو تقباون سدن وكنديس يا رب يا الله بلي سبك جر سنو وجنجر
يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت.